Can mısın diyeceksin? Hedduu garaa nama nyaata. Namna kamiittoof dhokatee miira isaa sobee jira. Dhugaas himachuu dadhabee of miidhaa jiru filata. Jaalalaan nu jidduu jira of sobuun nu baasi beeku. Deebi'i anis sin eegaa nu waliif nu uume rabbi. Maal ta'e? Maal ta'e? Homaa taane tokko na dabbareetu. Maal rakkoo jira? Homaa aboo. Bakka malee mucoo yaaddaa mucoo sanfasoo diddeemeeti. Aboo na dhiisi gaamaan. Maal ta'e? Maal ittiin beeka? Dhiifamaa. Rakkoon qabu. Si rukkuba? Dhiifama. Amaan dubbannee nama beekutti ati si beekta. Otoo naan galiin otoo ani. Maali boo hayi? Naa irraa kaas. Yoon hin kaasne maal fidda? Si miidhanii? Hayyee isin eegaa na duuba kottu. Hayyee saayibootaan hiyyatiin himee dhufa. Deeminiiki. Hai, maal siin jette? Milkaa'ina fakkaata. Maal siin jette silaa? Siin barbaada na duuba koonnaan jette. Hai, dubaati maaliif dhufta? Hayi isinittiin hima jeetiin dhufe egaa. Maali dhufee nutti himuun qabu ture? Lakkii akkas jechuu guyyaa miti. Bakka isii biratti hin deemaa nageetti. Deemayyee. Koo gisee takka silkiin dubbisee dhufa. Hai maal as dhaabbattee hin kaastu? Lakkii icciitiidhaa koo dhufe. Qooyi maal eegale mucaan kun? Hello. Bakka keenya saniin jiraata fiikoo. Hayyee maan dhufa. Hayyee. Bakka ajaa takka biraan dhaqee dhufaan eegi. Hayyee deem. Waan mucaan kun itti jiru baruu hin qabu. Ahaa boos. Baga dhufte. Eenyu kun?